Shamarka hunda dhaggeeffattoota fi kabajamtoota kun nagaa keessan nagaa kootee waaqayyoon galatu har'ammoo barnoota gabaabduu tokko wajjin baranna. Kunoo akka argitan barnoonni keenya har'aa Baby Jones Baby Oil akkasuma leemoon kunoo leemoonidha. Akkasuma sukkaara akkasitti argama natti fakkaata. Akkasuma saayinii duwwaa nu barbaachisa. Ispoon kan immoo fal'aana. Isaan kana sadanuu bakka tokkotti miksii goona jechuudha. Isaan kana sadanuu maankaa tokko ni fudhanna. Ammoo sukkaararraa maankaa tokko ni fudha jechuudha. Maankaa tokko fudhee jira. Isinitti argama. Maankaa takka fudhee jira jechuudha. Akkasuma leemoon juusii isaa fal'aana tokko kan ispoonii tokko juusii isaa fudhadhaa jira. Akkasitti argama abdiin qaba. Isaan kana gaa waliin miksii goona. Amma lama qofaan fudhadhe sukkaaraa fi leemoon juusii qofaan fudhadhee isaan kana miksii wajjin goona jechuudha. Akka wal nyaatan saga keessanii fi sirriitti waliin rukunna. Hanganni bishaan ta'u yookaan immoo hanganni wal nyaatan saga keessutti sirriitti miksii goona waliin ni makna jechuudha. Kun akka argitan bishaan taa'attee jira. Sirriitti waliin makuu qabna jechuudha. Hanganni gara dhangalaatti jijjiiramutti sukkaara isaa sirriitti akka wal nyaatuun isaa gaggeessutti waliin rukunna. Sana booddee Jones Baby Oil ni fudhanna. Isas immoo fal'aana tokkotti ni buufanna. Fal'aana tokko ergatti buufannee isas immoo miksii waliin ni goona jechuudha. Sirriittiin miksii waliin goona kan waliin makna. Haala kanaan sirriitti waliin ni makna jechuudha. Asinitti argama. Amma gara bishaanitti jijjiirameera yookaan immoo gara dhangala'aatti jijjiirameera. Isa kana galgala fuula keenya ni dibanna jechuudha. Galgala fuula keenya ni dibanna. Amma galgala waan ta'eef nan dibadhee isin agarsiisa. Fuula keessan irratti appilaayi gootu kan inni dibatu sirriitti jechuudha. Fuula keessan irratti dibattanii sirriitti inni sukkumtu jechuudha. Daqiiqaa 5 hanga 10 sirriitti inni sukkumtu. Hunda isaa waliin ga'uu qabdu. Fuula keessan hunda isaa ija keessan jalaa hundayyuu waliin geessanii dibachuu qabdu jechuudha. Yeroo hundumayyuu immoo galgala gara ciisichaa osoo hin deemin dura fuula keessan bifa kanaan ni dibatu jechuudha. Fayyadamaa ijaan jiruuf isinis akka fayyadamtan barbaade waan ta'eef haala kanaan sirriitti waliin geessanii dibatu. Keessattuu ijoolleen maadaatii qabdan sirriitti sukkumtanii dibachuun isinirraa eegama jechuudha. Warri kanis fayyadamuu dandeessu. Rakkoo wanti hin qabne hin jiru, rakkoo hin qabu. Fuula keessan hunda isaa waliin geessu. Mee dibadhee hunda isaa nan deebi'a. Fuula koo hunda isaa dibadhee dhufeera.
kana galgala saayii tokko ofirra tursiistanii ofirraa dhiqtu jechuudha.